السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warreen zoom akkamitti banannaa jettanii sirriitti gabaabsee akka isiniif galutti isinitti agarsiisaa sirriitti nu hordofa. Asuma YouTube kiyya subscribe like godhaa yoo viidiyoon kiyya isinitti tole share godhaa. Sirriitti nu hordofa. Mee amma jalqaba YouTube zoom irra gadhoina sorry. Zoom irra gadhoina. Kanaan booda haala kanaan nutti dhufa jechuudha. Barreeffama join a meeting jedhu dhufa. Kana jalatti barreeffama lama sign up fi sign in jedhu jira. Kanarraa harka mirgaa jiru kanarra dhoyina sign in jedhu kanarratti. Kanaan booda haala kanaan nutti dhufa jechuudha. Gubbarratti email address jalatti passwordii fi email itti guuti ja'a. Yoo email fi passwordii itti guunna jenne karaa dheeraa nutti fudhata. Jala kanatti yeroo gabbuune Google, Facebook kanneen jira. Isin mul'ata fakkii Google turre jira, fakkii Facebook irra jira. Kanarraa mee amma yoo Facebook irra gadhoine passwordii nuti Facebook keenyaan banannee sanumaanii ofuma isaatiif nuuf banaa jechuudha. Yoo Google irratti gadhoines akkasuma jechuudha. Email nuti Googlein banannee sanumaa ofuma isaatiif nuuf bananii jechuudha. Amma ani kanaaf Googlein filadhaa. Mee Google irratti hin gadhaa. Google ka hedduudha kana. Haala kanaan dhufee jechuudha. Emailiin kiyya afaan keessaa qaba. Afrannoo akkasumatti na dhufe. Isin ammoo hanga keessaa qabdan emailii keessan asitti isinii fida jechuudha. Amma kanarraa ani amma kajalaa kanaan filadha jechuudha. Haadhumaa kana jechuudha. Obsaan eeggannaa. Kanaan booda kun haala kanaanii barreeffama xixiqqaa isinitti ni mul'ata. Launch zoom jedhu. Kanaatu naaf dhufe yoo amma kanarratti gadhee zoom tiyya naaf dhufte jechuudha. Naaf deebita duraanii naaf deebi'ee jechuudha. Ammoo hubadhaa isin bakka kanatti barreeffamni kun jiru kanatti jechuudha. Kun barreeffamni kun isiniif hin dhufu. Ani wanni kun naaf dhufeef bakka kanatti waaniin duraan zoom banadhee jiru. Kanarratti yooniif hin gadde isuma saniin naaf deebi'e jechuudha. Isin ammoo bakka akkanaa kanatti qasxii takkaatu jira. Qasxii sangisee akkana gadhuutanii umrii bara itti guutii jabara keessa dhalattan jechuudha. Umrii teessan akkasitti ooftaniiti jechuudha. Bara 1995 ooluma kana itti guutattan jechuudha. Gaa isinii hanga feetan itti guutattanii saniin booda barreeffama tokko jalarratti dhufaa. Barreeffama samaawii tokko jalarra dhufaa. Barreeffama sanirra gadhoitanii saniin booda imeelii maqaa keessan isiniif fida jechuudha. San jalatti ammallee barreeffama samaawii akkasii tokko dhufaa. Sanumarra gadhoitanii saniin booda zoom isiniif banamte jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf barreeffama kanarratti yoon dhahe zoom tanuma duraanii naaf deebi'a. Huno zoom naaf deebite jechuudha. Haala kanaanii zoom bananna jechuudha. Viidiyoo itti aanutti haaraa piroofaayila irra galfattanii fi maqaa keessan itti barreeffattan akkasuma zoom itti fayyadamtan isiniif sirriitti isin agarsiisa. Nagayaan naaf tura.